Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya Naafroo Tube waan haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Bilbila keenya irratti faayidaa baay'eetu argama kan jedhu isin qabadhee dhiyaadhee mee akkamitti aappii tokko aappii lama goona kan jedhuuf siitingii keessa gallee isinitti agarsiisa. Advanced features kan jedhu seenaati ilaala. Itti aansuudhaan dual messenger kan jedhu tuqxu sana booda mee telegiraamii irraa fakkeenya fudhanna. Telegiraamii turning dual kan jedhu sana amma banutti eegaati argitan amma telegiraamii kophaatti baaseera jechaadha. Kana jechuun telegiraamii lama taasifanneerra jechaadha. Aappii tokkicha aappii lama taasifnee fayyadamnaa jechaadha. Argitaniirtu dura telegiraamii tokkotu ture amma telegiraamii lama nuuf ta'e jechaadha. Aappii tokkicha aappii lama taasifnaa jechaadha. Yeroo dhiyootti immoo iccitii bilbila keenya keessa jiru sadi qabadhee tanan isiniif dhiyaadha. Naafroo Tube subscribe gochuun irraanfatina. Karaa biraa immoo bilbila namaa hidhuu akkamitti dandeenya? WhatsApp, Imo, FB akkasumas immoo bilbiloota biroo jechaadha. Odeeffannoo garaagaraa bilbila kallattii miseejii wantoota barreeffamu namoonni akkamitti nama biraa hidhannee namni bilbila keenya akkamitti haakii godha? Bilbila haakii keenya haak godha yoo ta'e immoo akkamitti bilbila keenya sana immoo haakii jalaa baafachuu dandeenya? Nuti akkamitti bilbila nama biraa haak gooneetoo seenuu dandeenya kan jedhu yeroo dhiyootti isiniif qabadhee tan dhufaa. Ammasitti isa kana irra deddeebiin dhaggeeffadhaa. Bilbila tokko ammas irra deebiin isinitti agarsiisa. Aappii tokkicha aappii lama akkamitti godhanna? Salphaadhumatti appilikeeshinii odoon fe'iin siitingii keessa gallee jechuudha. Siitingii keessa gallee aappii tokko akkamitti appilikeeshinii lama godhachuu dandeenya? Appilikeeshinii tokko akkamitti appilikeeshinii lama godhachuu dandeenya kan jedhu jechaadha. Naafroo miidiyaan kooyi hordofuun irraanfatina. Subscribe gochuun irraanfatina. Yoo isin na jajjabeessitan immoo wantoota haaraa isiniif qabadhee tan dhiyaadha. Bilbila keenya irratti akkamitti aappii tokko aappii lama gochuu dandeenya? Naafroo Tube subscribe godhaa, like, share godhaa jechuudha. Mee irra deebiidhaan isinitti agarsiisa. Telegiraamii setting keessa gallaa. Setting keessa argee booda advanced features kan jedhu jala seennaa jechaadha. Sana booda immoo dual messenger kan jedhu jala seenna. Erga dual messenger jala keenyee mee telegiraamii lama taasifna ammas. Amma turning on dual messenger jedhu sana amma inni banutti eegna. Argitaniirtu jechaadha amma. Sana booda maal goonaa hin cufnee baanaa jechaadha. Cufnee baanaa erga cufnee baanee booda deebinee tollaalla jechaadha. Telegiraamiin keenya maal ta'a? Lama nuu ta'eeraa jechaadha. Amma sana booda telegiraamii banuu dandeenya jechaadha. Telegiraamii haaraa banuu dandeenya jechaadha. Ganaa aappii keessa gallee daawunlood gochuun hin barbaachisu. Iccitii bilbila keenya qabu baay'eetu jiru. Isaan keessaa sadi qabadhee tanan isinii dhiyaadha. Yeroo dhiyootti jechaadha. Isin garuu subscribe gootanii jajjabeessuun irraanfatina. Kan biroo bilbila namaa hidhuu immoo WhatsApp fi FB akkasuma odeeffannoo bilbilli keenya waliin qabu walii gala isaa irratti qabadhee kanan isiniif dhiyaadhu ta'a. Akkamitti bilbila namaa hidhuu dandeenya? Kan hoggaan isiniin jedhu bilbilli hiriyaa keenya haasa'aatii turte akkamitti barra? Wantoota kana yeroo isinitti himu adaraa keessaan waan hamaatti hin fayyadaminaa. Waan isin barbaachisu qofaaf itti fayyadamaa. Waan gaarii qofaaf itti fayyadamaa. Malee wal miidhuudhaaf akka itti fayyadamne adaraan isiniin jedha. Bilbila yeroo dhiyootti appilikeeshinii odoon fayyadamin qabadhee tanan isiniif dhiyaadha. Akkamitti bilbila namaa hiinee odeeffannoo inni odeessu yeroo bilbilli isaaf bilbilamu yookaan immoo yeroo Imo isaa, WhatsApp isaa, FB isaa, Telegram isaa, Twitter isaa jechaadha. Digala qabadhee tanan isiniif dhiyaadha. Naafroo Tube dha Joosiidha. Eegaan isiniif jedha. Ammasitti subscribe gochuun dagatina. Turte gaarii.